Arme ayu. Arme ayu. Arme ayu. Oh. Me kotta me. Barabaye nabattanis na dandeessanis. Nabattanis na dandeessanis kun hin dhumu. Umuran qabu. Nande manje. Nessa deemta. Nangala. Eessatti? Mana keenyatti hangala arme ayu. Manni keessan isa kamii? Manni kun kee miti? Keenya miti? Kan walii keenyaa miti eessa deemuuf? Garaanan nyaatinaa mee nangala arme ayu baadiyyaatti hangala. Baadiyyaadhaa maal goota? Asiiti namni waan tokko dhimma koo qabu hin jiru namni jaalala koos jaalalee fudhatu hin jiru. Ani immoo arraba namaa baadhee jiraachuu irra baadiyyaatti galee hin jiraadha hin jedhamu. Leenjonni namni sitti dubbatee jira moo? Utunatti dubbattee rakkina maalii qabu? Inuma na ariitee. Waa'ee eenyu haasaa jirta? Tiyyaadha kaa. Tiyyaa. Ammas hin araaramne? Maal araaramnaa? Eessatti araaramnaa? Jaarsummaatti ergi nama gurguddaatti ergi. Eebbaan yoo jalqabne on istiraaktar. Eebbammoo abbaa qeetu jalqaba. Anuma jalqaba. Hayyee waaqa garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa booranaa fi baarentu kan nagaan nu bulchite nagaan nu bulchi. Nagaan nu bulchi waaqa. Hamaa nurraa qabi waaqa. Gaarii immoo nutti qabi waaqa. Egaa irra kanne jarri kun wal lolte isaan yeroo isaan wal lolan nuti immoo gidduutti gubata akka itti hojii hojjennu dhabne ati hojjechaa jirta hojii. Istiraaktar sinoo. Isaanis hojjechaa jira hirra kanne jara kana walitti nu araarsi. Walitti nu araarsi waaqa. Laphee dhagaa ta'e laphee dhagaa gurraacha ta'e cabuu dide laphee araara dide kana daaki laphee kana waaqa. Daaki waaqa. Laphee kana daaki waaqa. Daaki waaqa. Egaa walitti araaramaniis nus akka nagaa argannu godhi waaqa. Godhi waaqa. Egaa hangaa kan hin beeku ammuma kanaa waan hin beeku jedheeraa isaaf immoo rabbi beekaa hin natti. Amma dabareen eebbaa kan kiyyaa. Ana maddan da'u jalaa qabeera. Isa wallaalee waaqa bittaa guutu. Itti guuti waaqa. Caccabsitee fittee taladhe. Seeyyuu burruusarraa kaatee dhagaarraa kaatee cabeeraa lapheen kee akkasitti dhageessifatu. Nama dhaga'uuf hin beeku waaqa. Rabbi hin beeku nama dhaga'uuf. Hundaattani gaa dhagaa hin jajjabaate yoo lapheen isaanii. What a generation. Maalumatu na gube isinii wajjin hin jedhan mana tokko. Dhageessifattani gaa kadhattanii hin caccabe burraa'e nurraa'e. Xiyyaa gaadhiifama namoota wajjin deemtu murteessaadha. Hin gubanne egaa isin gidduutti hin gubanne. Mucaan kuni garaansaa qulqulluu. Gowwummaa masaa walii gadi fiigamne. Ati immoo gowwummaa isaa kana ilaaltee haala isaa kana ilaaltee maal ta'a yoo ofitti qabdi? Maaliif gidduu keessanitti nagaan hin waraarre immoo amma yoomiitti garaagar fiigdu? Afaan tokko dubbattu, yaada tokko qabdu, haalli keessan tokko nuni walirratti dabalamtanii yoom jida keessan numnee gammanne mana ijaarrattanii yoom ijoollee hortanii yoom gammannaan malee bultanii kaatanii kana wal hariitu walirraa gargar fiidduu wal baqattu jennee yaaddu. Instructor, isin hirkoon beektan. Dhugaa isin hirkoon beektan. Hirkoon amanamummaa waan jedhamu qabu. Jaalala gidduutti immoo amanamummaan barbaachisaadha. Rakkina isaa kan hundumaa hin danda'a. Amanamummaa garuu maal godhu instructor? Amanamummaan qabu? Ana mala isaa kan dadhabeen beeku. Amanamummaan moo maal gootu kun jireenya miti instructor? Maal akkasumatti wajjin jiraanna miti nuti? Amanamummaa malee akkamittan jiraadha garuu? Maal nuun akka wajjin jiraachaa irra miti ati maal? Maal amma meenuun hirkoon amma nu rakkisuu dhiiseeti? Ani amma akka obboleessaatti na rakkisuu dhiiseetina? Garuu inuma hin danda'e wajjin jiraadha qulqulluudha garaansaa. Maal ati maaliif maal waan akkasii maal garaa jabaattati? Ilaa amma gamtaan waan gaarii kaase. Namni qulqulluun hin jiru. Hin jiru. Namni qajeelaan hin jiru. Hin jiru ani amma fakkeenyaaf qulqulluu miti ani. Aniyyuu nama biraa yoo dhiisa. Anis mataa kiyyaa nama qulqulluu miti. Booroftuu duwwaan eenyutu qulqulluudha isin hin jedhu silamu. Maal himachuu maali gaafata kun? Kanaaf beeka amma maal tama namaa garuu immoo olii galteen immoo barbaachisa. Miti dirqama. Amma yoomitti bakkee keessa fiigamu mucaa. Kan biraan ilaa amma
gamtaan kuni jal'ina ta'u malee akka hojii olii gadi fiigaa oolu. Inni kun hanna isaan jedha hojii isaa hamma ta'e hojjetachaa moo akka itti ijoollee barsiisuun dhabe amman. Barumsa dhiisee hojii dhiisee addanaa isin gidduutti gubanneerra. Ani si rakkisuu barbaade miti. Jiraachuu hin dandeenye laama jiraachuu ma dadhabne nama akka sabaatti akka ollaatti akka maatiitti akka kunoo nama isa beeku jiraachuu dadhabne hamma yoo lubbuu. Maal ta'a dhimma kana yoo furtan maal ta'a yoo furame maal ta'a yoo wal qabattanii jireenya waliin jalqabdan maal rakkoon keessa maaltu isinitti irratti amma. Tole taa'aati naasofna. Narraa dhaabnatti naasinitti. Dhaabachuu keessan rakkoon qabu yaaddeetu waa'ee dhaabachuu keenya. Nun haraara keessan barbaanne haraaramuu keessan barbaanne dhuguma miti dhuguma. Haraara keessan barbaanne kan bullukkoo fannoo umurii kanatti addana dhaabannee kun miila addanatti nu dhugu waan biraan jira. Waan tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru hojii dhiibne waan meeqaniifne kanaaf iyyuu haraara buusa. Dhugaadhaan istiraaktar isinin kabaja dhufaatii keessanis nan kabaja garuu sababuma odeeffameef qofa waan ta'u miti kun teenyee haasofnee anaaf inni waan hiikuu qabnudha. Anaaf hirkootu furuu qaba. Dhimma amanamummaati. Jaalala keessatti immoo amanamummaan dirqama. Keessan baanee ati. Keessan baanee hin jedheman. Keessan baanee hin jedheman dhugaa rabbii maal waan akkasii. Keessa baatetti kana caalaa. Maal goonu kana caalaa gubannuun maa inni kana caalaa toleetti yoo araaramte maa inni. Maal gochuu qabnu inni kana caalaa dhiisnee deemnu. Maal goonu kana caalaa maaltu nurraa eegaman hin ta'u taanaani keessaa baasaati nutti maa lamaan kee irratti tarkaanfii fudhanna nu. Gamta. Tole. Araaraa fiti gaafachuu dhufne malee lolaa dhufne miti. Maaliin istiraaktar maalinni kana hunda teenyee kina jette dhaabbannee tole nu jechaa jirtu maal ta'e jeetta ani bara obboleessa kiyya jedhee lafa kana dhaabbachaa jira. Hin taatu fi'uudhaati. Nan barbaada fi hin barbaanna jira nan hin barbaanna maal hin deemna. Deemuu qabna. Baam. Gamta. Miira keessaa baanuu laa'e. Miiraa waanti ta'u hin jiru. Ol dhaggeeffachuudhaan ol dhaga'uudhaan malee. Attamatan godhata nama sin. Dhuguma walirra boonu wayi. Miira keessan qabbaneeffadha. Ijoollummaa keessan achi bakkeetti. Dhimmi inni kana dhimma araaraati. Lamaan keessatti harkaan fudhanna lamaan keessatti maal fudhanna? Hin ta'u ilaalleerra. Amma yoomitti isin garuu kan rakkina kana kan furrisa. Attamitti nuun jireenya keenyaan taphattu sin. Kunoo hirkoon amma isaatti nuun waamee nu haa ta'u. Maaf natti naasin maaf murtansi? Maal rakkoon beekamati? Attamitti gochaa jira sin. Maal inni asii gadi mataaroo lama fiigu? Kabaja hin qabnu natti naasin ajjas. Furaa yoo barbaadan. Maal akkanatti mataaroo lama fiigu? Maal attamitti kabaja namni? Maal wanti guddaa natti naasin ajjaa natti hin deebisa. Maal attamitti furamu maal jechuudha? Nuumi isin gidduutti gubachuu qabnaa nu? Hojii dhiibnee jireenya dhiibnee gubachuu qabnaa hundumaa. Akkasuma baay'inatti naasin. Lapheen kee burruusa rabba cabsananiiru dhugumaa cabsu rabbi. Rabbee burruusa kana dhagaadhaan rabbi burruusa sana cabsu. Maarree taa'aati naasofna. Natti hin deebisin namni taa'u dhufne yoo barbaadan xumura. Nuyi gubachaa afuun barbaadu sin. Ta'u achi natti naasin naan. Instructor. Oh. Fuudha. What a generation. Bullukkoo uffisiisee coqorsa maal kana marga haamsisee kan saawwi meeqa dheeduu dandeessu fuudhanii deemanii hin didde. Bifa teekinooloojiidhaan yaad bifa ammayyaatiin yaad maal yaani armee ayyuu ani amalli koo nama rakkisaayi. Keessummaa redhee dhufa ishee otoo hin argin iyya ishee dhaga'uu jedhan. Isin reefu wal bartu isinuu ijoolleedha yoo amittu wal nuffitanii wal loltu isin warra baratee miti. Ijoollee ammayyaatti miti. In teessanii, in mari'attanii, in haasoftanii, rakkoo keessan hin furtanii. Kanarraa akkanatti walitti buufattanii gamaa gamanatti achiin deemaa asin deemaa waliin jettan gaafa mana dhaabbattanoo akkam taatu ijoollee keessan maal barsiistu? Ani na armee ayyuu dhugaa dubbachuu fe'an amma humna kooti yaaleera. Amma humna koo yaaleera tiyyaa wajjin jiraachuudhaaf. Ani immoo amma waan guddaas miti waan hin balleesse armee ayyuu beektu miti maqaa biraan akkaawuntii banattee natti haasofte. Kan jedhu obsii beektaa? Obsaa qaba. Obsii.
Obsa. Obsee. Obsa. Obsee ishee Noorweeyin jiraattu. Obsaa isa noolee kabbaa jiraatu. Obsee ishee Noorweeyin jiraattu. Anoo nama akkasii hin beeku. Namni yoo nagaa anoo qola kitaabaan barreesse beekamtiin koo galaana ceera tarii na beekuu danda'u. Sheemee meseenjariidhaan wal bartanii lakkoofsa kee meseenjarii irratti ergitee fi teelegiraamiidhaan haasa'uu jalqabdanii suuraa faallee walii ergitan. Obsee moo maal harka obsee teelegiraamiidhaan yeroo hundumaa haasoftu. Lakkii anoo namatu maqaa wal si jalaa dha'e. Dhugaa namatu maqaa wal si jalaa dha'e. Ani immoo akkasitti san si yaadee hin beekne yoo. Isaan Akkas goota dheefaa si yaadee hin beekne. maalan godhee hin jedhee dhugaan ani immoo nama obsee jedhamtu hin beeku. Yoo biyya Noorwee ta'e immoo mucaa achii tokko mucaa obsa qabdu hin beeka malee obsee nama jedhamtu hin beekamu. Sobas beektaa jechuudha kan hin beekne eenyummaa keenya tokko sobas beekta. Maal eenyu sitti beekne jedhama waan akkasii odeeffannoo akkasii ragaa qabdu jettee gaafattooti. Akkamittiin akkasittiin jettee namaan jaalallee kee isa si jaallatu isa si amma wareegamutti qabu akkamittiin akkasittiin mattaasoftatii baay'een gaddasa dhugaa. Malee mana maalati? Maal nama namaanii attami maalan godha kan? Ilaali. Dhugumaa baalchaa saafoo hundumaa. Paaspoortii kooti? Anaan soba. Tunatti namin deemu fedha. Amma kana soba beekta. Amma kana amanamummaa dhabdadhe si yaadee hin beeku. Maali amma kana si amanamummaa dhabee miti? Obseedhaan sin jaalladha jechuun immoo tiyya sin jibba jechuu miti. Nama beekamaa yeroo taatu immoo namnis baay'ee si barbaada. Namnis baay'ee yeroo si argu sin jaalladha. Maal jedhaa inni ulfaata beektaanis garuu immoo masi jaalladhaan si. Atis immoo amala kee sirreeffadhu. Nama na cuucii. Namni yoo biyyaa ba'ee jijjiiramee rakkina hin qabu. Ofan jijjiiraan jedhe malee siinan jijjiira jaalala keenya jijjiira moo hin jenne. Ana wajjin akkas taasiftu? Obseen amma kana hin. Amala kee sirreeffadhu. Maali yaasa wallattaa sotaa akkasittiin biyya kanaan deeman jedhe malee onnee kee keessaan mi'a guurradhe deeman jedhe. Yookiin qabeenya maatii kee fudhadhe deeman jedhe. Natti beekamaa? Maal natti beekamaa hirtaanii? Fuula sii kenninaan asirra dhaabbadhee karoora koo baafadha jette. Yoon jiraadhe rakkina maalii qaba? Yoon jiraadhe rakkina maal qabate? Dhumarratti dhaga'uun kee dhufu gaafa eerpoortii dhuftee na geggeessitu gaafasuma boossaa jedheen dursee sitti mul'ise. Abbaan kana fide waaqayyo isaa eebbisu. Hojii koo naa gabaabse iyyuu har'a kaaftee bahuu dandeessa. Biyya kana keessatti nafaan maal ani waaliyaadha moo jeedala diimtuudha. Namni si jaallate immoo dhufeennaa gaafa ni jedhu immoo deemuun kee immoo dirqamadha. Akka nama haaraa jirutti immoo nan deebi'ee yaadaa ture hin deebi'u guyyuma sanatti koo dhugaltummaa gaafadha. Na barbaadu biyya sanaas. Maal attamitti akkas taatan sin jaalladhe nama dhufe immoo akkamitti gaddisiisa. Kana isaarraa ol lollu beekaaf iyyuu immoo argee uuma. Uumaani isaa fedhee immoo nama biraa naa kenna. Nama na jaallatu nama nagaa naa kenna. Tarii kana booddee akka kanayyuu nama wajjin wal dhiphisuu laata jedhee yaada. Ergaan si bareedu akka asxi qaanii. Ani mataan koo jedha. Nama deemu baga deemte nuu darbuuf jedhama malee kottuun teenya rakkina kana keessa teenya rakkina keenya wajjin hooqqannaa jedhama. Barumsa hojii maaliitiin nan deemaa irra seetee ergu? Durba kan biraatti fudhachaa jira. Maal durbi kan biraa yoo na fudhatte rakkina maalii qaban? Warri durbaa kun maaliif walitti naaftuun jedhama? Nagaat argatte ana biraa jaalalata argatte yoo namni biraan argatte rakkina maalii qaba? Anaafis naa darbaa naannee immoo siifis sii darba. Mee si gorsuu tiyya. Mee akka obsee ta'e. Mee amalli hamaan kun sin baasu akkasitti biyya kanatti hafta. Mee obsee ta'e. Hundaafuu ergu. Obseenan. Obseenan. Obseenana? Isheen meseenjariidhaan si barreessitee teelegiraamiidhaan wajjin haasa'aa turte. Isheetti suuraa baay'ee ergiteef. Noorweey moo? Meseenjariidhaan haasa'aa ture ishee. Jalqabaa ka. Kanumaaf ergitee bilbilaa.
Nama kabachiisaa waayee. Simattanii argaa ture suuraa. Si jiraa see fixee simatti naasaa ture reen. Kaaban barreessadde gaafa cufaatu. Obseen jedhamtu sin jirtu. Norweenitti deemtu sin jiru. Maalumaaf paaspoortii kee baga baafattee qabadhu. Jabaadhu hojii kee barbaadi. Tiyya hamma kana wal qoruu maaliif barbaachise garuu? Ana akkami karaa durbaa dadhabaa ta'e beektoota akkamitti rakkoottana? Baga nama kee bari. Baga nama kee bari. Bagaan si qoree jiru. Maalumaafuu bara hojii barbaaddachuu gaarii siif haa ta'u. Lammaffaa na dhagaartaa jedhu. Lammaffaa jakee arguun barbaadu. Maali tiyya waan kana caalu meeqa wajjin dabarreera dhiisiti. Kun dhimma amanamummaati. Si arguun barbaadu. Kana booda tiyyaa nama jedhamtu hin beektu. Ani hirkoo nama jedhamu hin beeku. Si galee akka lammaffaa si argamu. Fudhadhu ba'i. Maal eessan dhaqa tiyya si tiyya dhiisi. Hirkoo kana caalaa naas hin beeynarra. Eessan dhaqa kunoo warra isoo dhabe. Deemi nan galchuun akka hin beeku. Tiyyuu dhiisi. Deemi. Maaltu Norweetti na fiigsee jedhame. Obsee tiyyaa koo. Carraadhuma na. Carraadhuma waan jedhamu qabu. Anaaf si yeroo meeqa wallolli carraadhuma dhees deebiseera. Amma keenya. Jiru. Bayi. Jedhiga. Garuu immoo cubbuu waan biraas hin jenne garuu sin jaalladhaan isiin jedha. Ishumaan maaliif akkamittiin akkas jetta? Maali dubarratti ishee mataa argame? Jaalallee qabdu jaalallee biraa nama biraatiin akkamittiin sin jaalladheetta? Akkasitti yaadee turanii harmee ayyuu. Gaafa naannessee yaadu ishee matuu akkaawuntii feekii baneetu achiin nattaasee ani san nama biraan sin jaalladha jedheesi kan tiyyaa ta'e egaa tiyyaa maanii jechaa ture. Isa dubbii goote gaashee. Ani amma nama biraatti yaadeen ishee maan jedhee naannee immoo jaalalli lafuma isaatti galee garuu immoo tiyyaa wajjin gargar ba'ee jiraachuu hin danda'u. Isa dhugaa ani amma tiyyaadhaa fi namuma gaariin ture. Sanarrayyuu isinittillee waan akkasiin dubbadhu garuu tiyyaan jalqaba goote anaaf. Namni miidhame garuu jaalalli jalqabaa baay'ee nama miidha harmee ayyuu lafa teekinooloojiin hin jirre naqama. Achitti eenyuun dhuftee na goyyomsiti seedhuun ani ilaalama. Dhaqeeni warra horii tiksu wajjinan tikee ta'ee jira. Isaan keessa dhuftee tiksee feekii taatee dhuftee nattaasoftii isheen ilaala. Nattaafu qofaa koon jiraadha. Nama duukee dhiisiti lafa kaayyoo ayyaa. Ma qoosaan jira seetan harmee ayyuu isa dhugaa tikeetiin kutadhee dhufa. Isa dhugaa amma moo hirkoo waa jedhee dhiisa jettu isin amma inuman naqan yoo borbariidhaan barii halkanii ciree nyaadheeman sa'aatii 3-4 keessa deema malee boruman deeman achitti. Nagaa immoo ittan siniima warra biyyaattis. Meenni rakkoo hin qabu. Ani samma dhimma wayiin qaba. Iddoo tokko gaheetan hin deebi'a. Ariifataa tan hin jira. Bulteetuma tasgabbooftee haasofnee yoo deemu sirra jiraates deemta. Rakkoo hin qabuuti tasgabbaa'ii maalumaaf iyyuu. Nan deemaa dhiisa. Hirkoo. Hirkoo. Nan deema deemuutu narra dhiisaas. Nan deema. Ay tiyyaa. Tiyyuu. Dhiifama gaa sa'aatii hojii keetiin si jalaa fudhadhee hojiirraa si waamu kootiif dhiifaman si gaafadha. Garuu immoo jaalladheen miti sa'aatii kanatti kan si waame. Mucaan kun otoon san argin na jala ba'ee deemaa laata jedheetaniini.
Waan hundumti keessan iyyuu baay'ee namatti tola. Armiyayyuu dhugumaa baalchaasaa foohii kokottuu na fudhadhu. Armiyayyuu ormaa hojii shiraan irratti xaxutti kaatanii yaani amma dhaqeetti keetti kutadhee dhufutti. Danqaraa karaarana keessanii armiyayyuu asumarra hin deema rakkina qabu. Maalumaaf rakkoon hin jiru. Hin deemta kottu taa'e. Orma bira immoo dhiisaas nan deemaati. Irko. Kottuun si jee taa'e kottu. Armiyayyuu isa dhugaa baay'een isinitti qabame amma mana kana keessa jiraadhetti akka kanaa isinitti qabame hin beeku. Miti. Alagaa mana fiddanii kaayyoo koo gufachiiftu armiyayyuu. Mee maalumaafuu egaa ammaan booda singaa. Maal ta'a yoon deemee hafuura baafadhee jiraadheen boqodhee yoon jiraadhe bilisummaadha yoon jiraadhe maal? Kana isa namni tokko qullaatti na hambisee gamtaan immoo kana na uffise. Achi booddee immoo dhaqiitti qonnaatti qotuuf si gargaara gaafa naan jedhu achi ga'ee yeroo qonnaa qotuu fedhu uffata jijjiirrachuurra asuma irratti hin jijjiirradhee deema jedheeni yeroo qusadheen gara hojiitti galan jedhe namni yeroo koo guboo hin jiru silas dhiiseera ofirraa kuteerooti. Akkasiidha. Maarree maal waan biraa maaltu jira ree? Ani akka nama waadaa koo nyaateettan isin fudhadheen isa dhugaan jedhan akkamittiin nama orma nama jaarsummaa meeqa didee nama meeqa tekinooloojiidhaan bifa aadaadhaan kadhadhee dadhabnee fidee ani gaafa garaa kutadhee deemuuf jedhu fiddanii as keessanii na hedduusin beekaa silaafiyyuun durboonni baay'een akkas godhu jedhani armiyayyuu dhiisaasin yeroon keessaniin jiru ta'a malee yeroo dhiirri isaan bira jiru hin ta'u jedhaniitu uuruutti dhiibu gaafa inni dhiisee deemuu fedhu immoo maaloo gooftaa koo eessadhatta maaloo si malee jireenya qabna hin dhaga'an waan akkas jedhamu hin jiru. Sita asaan jiru ormatta asaan jiru arra firatta Amma tasgabbaa'e. maal tasgabbaa Anan na dhagaa. waggaa meeqanii wajjiniin qilleensa ammaara deemu Hin jedhee na dhagaa jirta. Ilaal amma kan darbe hundumaa bishaan darbe ganni darbe fudhatee haa darbu. Ishee saasofsiiseenira. Balleessaan isin lachuu bira jira. harki caalu ishee bira waan kanaaf ani murteeffadheera jaarsolee erga diddee dhimma mataa isheeti dhiira garaa kutate bishaan raafuu gabbisa jedhani dhaqee raafuu sana nyaadheen gabbadhee deebi'a eenyu akka eenyu ta'e immoo ilaalla yeroo sana waan fedhe haa ta'u armiyayyuu dhiisaasin ani guyyaa tokko wal lolte jedhamee dhiira biraa wajjin harka wal qabatanii as keessa harka wal yaafatanii wal hammatanii konkolaataadhaan. Inkabu ano konkolaataa inkabu maalittan fe'ee deemare nadhii baaree dudduubaa nan dhiibaa waan ittiin ariifachiisu honkabu. Nan dhageessoo yaadu. Dhagaan jira. Gaariidha. Ammaan booda quba walitti qabuu isin hin barbaachisu. Dogoggora keessan tokko keessanitti meera. Taa'aatii waliin haasa'aatii rakkina keessa dhiikkadhaa. Yoo waliin haasa'an wanti furamne hin jiru. Maali amma umurii kanatti kan isin walloltan? Maal jechuudha? Isin barattaniittu miti? Nan deemaa dhiisaa. Kanaafiyyuu ammaan booda dhiisaatii ifama walii godhaa. Wal qoruunis walitti naafuunis ebiluu wajjin hin deemte ebiluu wajjin hin oolteenis isin ga'a kana caala. Kanaafuu amma isin lachuu balleessitaniittu isin lachuu dhiifama wal gaafadhaa. Isheenis na kabajjee achii hojii dhiistee dhufuu ishiitiif guddaan ishee galateeffadha. Atis immoo ka'aa dhiifama wal gaafadhaa. Hirko. Dhiifama naa godhi dhugaa. Ani akkasitti yaadee miti. Wanta armeen hayyuu naan caalan immoo bira darbuu hin danda'u. Dhiifama. Jiraadhu. Shoo. Dhiifama maali sii godha? Maali dhiifamii amma kana ana dhiistee nama meeqa wajjin akkas jecha oolte? Hirkoo. Dhaabikaa kana caalan ga'a. Sii godheera. Sii godheera akkanumatti? Nan deeman. Nan deeman? Waan akkasii ani jireenya darbeetti bishaan darbeera moo bishaan darbeen darbatan moo dhagaa darbeen darbatanittan? Waan akkasii. Kan darbeen darbatan. Hirkoo. Asitti nu dhiiste.
Shoo. Kanatti sinirraa bareeda. Tiyyaako. Galatoomii. Ifam. Armee ayyuu isa dhugaa baay'ee galatooma. Ofumaan ijaarsolii maal jedhee inistiraaktarii gamtaa maal rakkise. Utuun isin bira fideemu. Harmee ofii maaltu caala silaas. Tiyya dhiifama gaa. Of gadhiisii rakkina qabu amma araaramneerra. Wal fuuna kana booddee. Armee ayyuu hin deemna moo hin deemture? Lakki. Anu buna sini dabbisaa sinaasa. Akkoo keessaa furaa lammaffaa waan akkasii sin jidduutti akka hin dhageenye. Haa ta'u hin deemanii.